taajjabbiit hin dabarree. Amman har'a ga'utti waan hedduun taajjabee guyyaan dhaladheetoo lafa ga'ee qabee ammas nan taajjabaa yooman isa dhaabee kunoo uuman kuusaa akka dhagaa kaabee hedduu dabarsinee waan hedduu tarreerraa bu'aa bayii hedduu baaneerra gaaraa mala miillanneerraa alagaa fi firaa bakka hundumaa taajjabbiin ni jira. Gariin nu hammatee nu dhungataa gammadee kokkolfee nu waliin taphataa nu waliin unatee nu waliin ni nyaataa waan namaa irrattis lubbuu isaa nuuf laataa shubbisee bokkisee nu waliin ni sirbaa kabaja nuuf kennee nu dhungata jilbaa mi'aawaa nuuf kennee ofiif nyaata hambaa qaama argansuu nuuf ta'etu sombaa. Muraasni immoo jiru warri ofiif qofaa qaama isaa alaa malee kan keessi isaanii offaa nama kan gugguban akka bishaan danfaa hadhooftuu kan baatan ta'anii toobofaa. Kunoo kan akkanaati namni taajjabamtu namarraa waa fuutee booddee immoo kan gattu maaddii irraa nyaattee miila ishiin kan dhiittu yoo itti tolee lubbuullee kan baastu. Osoo kokkolfanii kan nama nyaatanii si waliin haasa'aa boolla siif qotanii osoo ati hin du'in kanneen si dhaalanii lubbuun osoo jirtuu kan si awwaalanii waan hedduu miillanne waan hedduu agarree osoo rukutamnuu obsaa akka harree osoo nu waamanuu biqillee magarree barri kunoo darbee taajjabbiitiin dabarree barri kunoo darbee taajjabbiitiin dabarree.